Hi, nagaa jirtu. Ani Dirribii Ayyaleeti. Egaa barumsa keenya seerluga afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhu ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Ani dhimma hojiin na danqeef jecha yeroo muraasaaf barumsa kana addaan kuteen ture gara fuula duraatti garuu toora sirriitti deebi'eera waan ta'eef barumsa kana akkuma kanaan duraatti itti fufaa jechuudha. Gaa barumsa keenya guyyaa har'aatti yoo deebine English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhu jalatti waa'ee teensii ilaalla. Waa'een teensii seerluga afaan Ingilizii keessatti baay'ee qooda guddaa qaba. Akkuma giraamariittis darbee immoo ittiin dubbachuu keessattis afaan kana haasa'uu keessattis qoodi isaa guddaadha waan ta'eef gatiitti ilaannee akka hordofnu gamanumaan isin yaadachiisuun barbaada, jabeessee isin yaadachiisuun barbaada jechuudha. Tensiin maalinni? A tense is a form of the verb that allows you to express time. Yerootu jira amma. Yeroo itti wantoonni tokko raawwataman. Wantoonni garaagaraa yeroo isaan itti raawwataman. Fakkeenyaaf wanti yeroo nuyi amma keessa jirru raawwatamuu danda'u jira. Yeroo amma keessa jirru. Wanti gara fuula duraatti ta'uu danda'u jira. Wanti ta'e darbes immoo jira. Isaan kana wantoonni yeroo adda addaa keessatti ta'an kun kan isaan ittiin ibsamanii verbiidhaanii jedha. Kanaaf verbiidhaaf teensii hariiroo guddaa walitti hidhamiinsa guddaa qabu waan ta'eef walittiin jabeessine waa'ee isaanii yaaduun barbaachisaadha. Teensii verbiin walitti hidhamiinsa guddaa qabu waan ta'eef verbotaan teensii ibsina. Mee fakkeenyaaf waa'ee verbii ilaallu meedhannee gara teensii bal'inaan ilaaluu keenya fuula dura. Fakkeenyaaf verbiin akaakuu hedduutu jira. Addanatti hariiroon isaanii cimaa ta'e ilaaluu kan nuyi dandeenyu waa'ee regular verbii fi irregular verbiiti waan ta'eef. Verbiin akkaataa ijaarsa isaatiin bakka afuritti qoodamuu danda'a. Fakkeenyaaf verbii isa jalqabaa regular verbii keessa yoo ilaallee fi inni jalqabaa root verb jedhamee waamamuu danda'a, base verb jedhamee waamamuu danda'a, verbi waniin jechuudha. Otuu hin tuqamin otuu gar tokkotti waa hojjechuun isaa hin himamin fuula dura verbi waan jedhamu. Fakkeenyaaf change jecha jedhu verbi jedhu yoo ilaalle change root verbi yookaan base verbiidha. Pastiin change past tense yookaan verbi tuunsaa changedidha. Past participle isaa changedidha. Verbi siriinsaa jechuudha. ING isaa immoo changing seedhu ta'e jechuudha. Solve fakkeenyaaf verbi waan solve. Inni kun hin tuqamne, hin taane gara fuula duraatti ta'as miti. Hin taane waama dheedhii isaa takkuma jirutti. Past tensiin solvedidha. Verbi tuunsaa past participle isaa inni sadaffaan isaa solvedidha. ING dhaan yeroo dhimma itti baanu immoo solvingii ta'e jechuudha. Wantoota ta'anii isaan kana arfan keessatti hidhamaniiti kan isaan ta'anii jechuudha. Isaan kun egaa akaakuu verbi baay'ee fakkeenyumaa kaasne malee ilaaluu dandeenya. Irregulaarii yeroo ta'an immoo egaa verboota irregulaarii ta'an kana jennee akkaataan nu itti qorachuu dandeenyu kan mataasaa danda'e hin jiru nama rakkisa waan ta'eef furmaati jiru. Afaan Ingilizii keessattis baay'inni isaanii ammas akka regulaariin waan ta'eef dubbisuu qo'atanii sammuutti qabachuu danda'udha. Isaanis fakkeenyaaf bakkuma afuritti qoodamu eat nyaachuu, ate past tense isaa ate ta'ee past participle isaa eatanii ta'ee inni arfaffaan isaa ing dhaan yeroo ibsinu immoo eating ta'e jechuudha. Drink fakkeenyaaf akka sagaarraa foormii wal fakkaataa tokkoon qabu jechuudha. Dirankii ta'ee sadaffaan isaa dirankii fi drinking ta'e jechuudha. Amma gaa akkaataa booddeetti fufnee yeroo waa'ee teensii qoodamiinsa isaa ilaallu verboota haala kanaan qoodamanii ta'an keessatti dhimma itti baana waan ta'eef verbiidhaa fi teensii walitti ilaaluun gaariidha. Akaakuuwwan teensii ilaallume. Akaakuuwwan teensii qoodamiinsa yerootiin bakka gurguddaa sadiitti qoodamu. Fakkeenyaaf present tense, past tense, future tense. Bakka gurguddaa sadiitti qoodamu yeroodhaan yookiin present yeroo ammaa wanta ta'uuf mala yookiin isa past isa ta'ee darbe yookiin immoo isa gara fuula duraatti ta'uuf jedhu future isa jedhuudha jechuudha.
akkaataa addaan qoodamiinsa yerootiin bakka gurguddaa sadiitti qoodama teensiin. Tokko isaa jala immoo walumaa gala akaakuuwwan teensii 12tu jira. Salphaatti qabachuu akka dandeenyutti amma gaa wanta nuti dhufee dubbadhu haa ilaallu. Pireezentii teensii jala tokkoffaa present simple tense waan jedhu jira. Yookaan simple present tenses jennee waamuu dandeenya rakkinaan qabu tokko. Lammaffaa present continuous tense continuous'idha. Sadaffaa present perfect tense. Afur present perfect continuous tense. Tokko jala meeqa jira jechuudha akaakuu addaan qoodinsa teensiisaa tokko jala afurtu jira. Simple continuous perfect continuous. Hunduma isaa jala akka yeroo isaatiitti maqaa waamameen adda adda malee wal fakkaataadhuma 12 isaa akka salphaatti qabannuuf jechan isa kana dubbachaa jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf present simple tense jira, past simple tense jira. Kanaaf simple tense dha jechuudha inni jalqaba jiru hunda isaa jala tokkoffaa irratti. Present continuous tense jira, past continuous tense jira. Kanaaf continuous tense dha jechuudha inni itti aanee jiru. Present perfect tense jira, past perfect tense jira. Present perfect continuous jira, past perfect continuous jira. Tokko isaa jala kan jirummaa simple tense, continuous tense, perfect continuous tense. Mata dureedhuma isaa sagaarraa isa gurguddaatu jijjiirama adda adda ta'arraa kan baate isa jala inni jiru hundumtuu ijaarsi isaa wal fakkaata. Fakkeenyaaf past simple jira, future simple jira. Future continuous jira, future perfect tense jira. Future perfect continuous jira. 12 isaa qabachuudhaa fi tokkoffaa warra ijoo sadanii qabachuudha. Present, past, future. Isaan jala moora jira hundumtuu wal fakkaatu waan ta'eef otuu dhannee ibsa isaan ilaalin jarreen kana 12 sammuutti qabachuun hin danda'amaa jechuudha. Har'a gaa hunda isaa ilaaluuf yeroo hin qabnu waan ta'eef waa'ee present simple ilaallaa jechuudha. Present simple jechuun maal fa'aa ibsu fakkeenyaaf present simple tense tokko to express habitual or repeated action maal ibsaasa jedhuu fi wantoota amaleeffannaa ta'an yookaan irra deddeebi'amanii hojjetaman ibsa. Presentiin amma gaa warra hirmaata gurguddaa sadanii keessaa tokko presentiidha. Isa keessaa immoo presentii keessaa inni jalqabaa kana ibsa. Fakkeenyaaf I go to church every Sunday. An dilbata yeroo hundaa gara churchiin deema. Amma verbii isaa ilaaltaniitti yoo ta'e goon kuni verbii waniidha jechuudha. Yeroo present simple gargaaramnu verbiin keenya verbii wanii ta'a jechuudha. Goon kuni eessattuu hin jijjiiramne. Goon akka carraa ta'e regular verbiidha yoo jijjiirame gaa foormii inni qabaachuuf malaa beekna waan ta'eef I go to church every Sunday. Nan deema yeroo hundaa kun amaleeffannaadha wanta irra deddeebi'ee godhuudha waan ta'eef kan inni ramadamu wanta akkasii present simple tense jalatti foormiin isaa immoo subjectiin jira verbiin keenya immoo verbii wanii ta'a isa booddee qaama sentensii sattaanee dhufutu jira jechuudha. I take bath every morning. An ganama yeroo hundaa qaama koon ni qadha. Yoom yeroo hundaa habitual actionidha jechuudha irra deddeebii qaba. Amaleeffannaadha jechuudha kun. Kanaafi verbiin keenya verbii wanii ta'ee jechuudha. I take ayin subjectiidha itti fufee inni dhufu verbii wanii ta'ee jechuudha. I take my dog for a walk after dinner every day. Kunis an saree koo yeroo hundumaa irbaata booddee nan deemsisaa. Kanaafi present simple tensein keessaa tokko hojiinsaa haala amma jiru kanatti gargaaramne subjectiidhaaf verbii waniitti gargaaramne wanta yeroo hundumaa irra deddeebi'amee hojjetamu tokko ittiin ibsuudhaaf ibsamaa jechuudha. Tokko present simple tensein hojiinsaa inni lammaffaan to express general or universal truths wantoota waan walii galaa ta'an beekamaa ta'an fakkeenyaaf the sun rises in the east. Aduun yeroo hundaa karaa bahaa baati kun beekamaadhuma. Kanaafi
present simple tensiin akkas ta'a jechuudha. Wantoota irra deddeebii wantoota beekamoo ta'an bakka hundumaatti kan waliigalaa beekamaa waliigalaa ta'an tokko ittiin ibsinaa jechuudha. Amma aduun ba'uun eessatti beekamaadha. Karaa mistii baate aduun. God is immortal. Waaqayyoon du'u. Kun beekamaadhuma. Kanaaf simple present tense wantoota ittiin ibsinu keessaa tokko wantoota akkasiiti. Sadaffaa water is tasteless, colorless and odorless. Kunis waa'ee bishaaniitiif dhugaadhuma jiruudha waan ta'eef eessattiyyuu beekamaadha. Amala eenyummaa bishaanii waan ta'eef san keessaa kun beekamaadha waan ta'eef waan akkasii fa'aa ittiin ibsinaa jechuudha. Amma gaa simple presentiin qabxii kana lamaan ibsuu danda'a. Present tensiidhuma jalatti immoo present continuous tense kan inni jedhu jira. Present continuous tense immoo maayini? The present continuous tense describes situations that are happening in the present. Wanti sun yeroo ammaa kana itti jirama, hojjetamaa jira, hojjechaa jira. Sochiin suni ta'aa jira jechuudha. Isa kana ibsa present continuous, continuous itti fufiinsa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf foormii isaa yoo ilaalle subjectiin jira. Subjectii yeroo jennu gaa subjectii jechuun bifa akkamiin ta'aa isa jedhu beekna waan ta'eef kana dura ilaalleerra. Helping verbs warri jedhaman jiru. Am, is, are fakkeenyaaf helping verbiidha. Waa'ee verbii dugda duubatti deebine yoo dhandee ilaalle argachuu dandeenya. Main verbiin immoo jiru. Isa booddee ing ta'a jechuudha. The rest of the sentence himatti itti dhufee ergaa ibsuudhaaf achi gadi tarreeffame qabaata jechuudha. Kana hubanneen present continuous hubachuun baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf I am reading history of Oromo. An yeroo ammaa kan I am reading maal gochaan jira? Present continuous tense dha kun. Dubbisaan jira ayin subjectiidha. Amiin helping verbiidha. Readingiin main verbiidha. Gaarraatii foormii isaa keenya irra waan ta'eef wanta yeroo ammaa ta'aa jiru immoo I am reading. An yeroo ammaa kana ittiin jira dubbisaan jira. Taateen sun ta'aa jira jechuudha. You are doing it wrong. Ati dogoggora hojjechaa jirta wanta sana. You subjectiidha. Are helping verbiidha. Doingin immoo ing formiidha jechuudha. Kanaafi verbiin keenya maal ta'utu irra jira? Main verbiin keenya ing ta'utu irra jira present continuous tense ibsuudhaaf jechuudha. Isa duwwaa utuu hin ta'in helping verbiin keenya immoo akkuma jirutti ta'utu irra jira jechuudha. Kan biraan he is playing tennis. Inni yeroo ammaa kana teenisii taphachaa jira. Hin subjective. Isin kun ammootu bifa jijjiirratee gara paastii dhaqee waan biraa ta'a. Kanaaf simple present ta'utu irra jira. Helping verbiin keenya gaarraatii amiinis lammaffaa irratti aariinis sadaffaa irratti iisiinis simple presentii ta'uun irra jira. Isa booddee main verbiin keenya immoo ing ta'a. Yeroo akkasii present continuous tense ta'a jechuudha. Present continuous tense waan amma ta'aa jiru ibsaa jechuu ta'aa jiru. Kan biraan simple presentii jalatti gaanni sadaffaan present perfect tense dha. Present perfect tense immoo maal ibsaa? Subject plus subjectiin jira has or have plus main verb. Maal jechuudha kun immoo? Fakkeenyaaf wanti baay'ee jabeessee iddoo kanatti cimsee dubbachuu barbaadu nama kan rakkisu yeroo hundaa present perfect tense fi simple past dha. Jarri kun adda adda. Wal fakkaatu baay'ee nama rakkisu adda baafachuun isaanii garuu present perfect tense dhaa fi simple past nama rakkisu. Present perfect tense akkuma sirraa argaa jirru unfinished time wajjin wanti ta'e suni amma miti darbeera ka edda ta'e wanti raawwatame sun darbeera garuu immoo hariiroo walitti dhamiinsa yeroo ammaa wajjin qabu wajjin jira. Raawwatamee tasumaa waan isaa irraanfatamee biraan darbamne. Amma yeroo ammaa wajjin immoo walitti dhufeensa qaba, walitti hidhamiinsa qaba. Fakkeenyaaf laaqana nyaadhu yoo jette nama tokkoon gara sa'aatii 10 keessaa lakkii laaqana nyaadheeraa fayyaa ta'a yoo jedhee laaqana edda nyaatee darbeera garuu garaasaa keessa wanti inni nyaatee hin dhumne. Namichi kun ammayyuu quufee jira jechuudha. Wanti inni sila hojjete yeroo darbe keessa hojjete yeroo ammaa keessa yeroo inni amma keessa jiru wajjinis walitti hidhamiinsa qaba waan ta'eef. Fakkeenyaaf wanta yeroonsaa
edda ta'e darbee garuu ammaajin walitti hidhamiinsa qaban present perfect tense ibsan keessaa tokko unfinished time warra jedhamu keessaa today amma today'n waa raawwadhe guyyicha keessa jira ammayyuu keessaan baane gara galgalaa waan guyyaa har'a hojjette gara galgalaa dubbatte yoo ta'e ammayyuu guyyicha keessa jira waan ta'eef present perfect tense keessatti ramadama. This week torban kana keessa fakkeenyaaf dilbata darbee waa hojjette yoo ta'e torban kana keessan akkas godhee jechaa himte yoo ta'e torbanicha keessa jirra ammayyuu wanti sun edda raawwatame darbuyyuu malee walitti hidhamiinsa qaba keessaa baanee hin dhumne torbanicha keessaa waan ta'eef present perfect tense ta'a. This month ji'a kana keessa ji'a kana keessa akkas ta'e yoom ji'a kana keessa wanti suni haala amma jirra jirru wajjin walitti haasaa jirra raawwatamee xumuree hin dhumne. This year wantoota akkasii wajjin present perfect tense ilaalam. Fakkeenyaaf I have visited my sister twice this month. Daawwadheera man obboleettii koo yeroo lama daawwadheera yoom ji'a kana keessa. Garuu ji'icha keessa hin jira ammayyuu juuman keessa daawwadhe keessa hin jira waan ta'eef foormiin ittiin kan haasa'uun irra jiru subjectiin I'dha. I have visited. Haviif haasii koo wajjin past participle godheen haasa'a jechuudha. Wanta yeroo edda ta'e darbeera garuu ammaajii walitti hidhamee jiru yeroon haasa'u haasaa keessatti I have visited hin jedhaa jechuudha. Haasii yookaan haavii gargaarameen past participle immoo godhaa jechuudha main verbii koo. Fakkeenyaaf I have visited inni V3 dha waan ta'eef akkasii sababiin isaa ji'a kana keessa waan ta'eef. I have come back from USA this week. Torbanuma amma keessa jirru kana keessan USA dha deebi'ee dhufe waan ta'eef amma gaa maal jechuun narra jira torbanicha keessaan baane waan ta'eef yeroo nammaa isaa jiru wajjin walitti hidhamiinsa qaba jedhee yaade waan ta'eef I have in jira subjectiin have in jira isa booddee kaamiin COME dha waan ta'eef V3 dha kanaafi akkasitti himamaa jechuudha. I have lost my keys. Asirratti immoo wanti ilaaluun irra jiru amma furtuuwwan koon gate yoom I have lost subjectiin jiraate haviin jiraate past participle jiraannaan wanti sun present perfect tense ta'a jechuudha. Barbaadaan jira amma gatee man dhiise miti furtuu koo bade sanaa ammayyuu barbaadeen arganne waan ta'eef baduusaaf barbaadaa jiraachuun koo walitti hidhamee jira waan ta'eef kastaa. I started my new job today. Hojii koo saaraa yoomin jalqabe har'a. No, I have started ta'uu jira kun. Dhiifama. I have started my new job today. Havi keessaa irratti. Kanaafi present perfect tense bifa kanaaniti ilaalamaa jechuudha. Unfinished time. Yeroon isaanii today this week or akkasii. Simple past tense iddoon isaa addana miti garuu maaliif fidee finished time fakkeenyaaf today jenne mini gaarraatti isa kana immoo yesterday. Last week isaan kun immoo simple pastiin taa'anii wanti sun raawwatamanii wal biraa galleerra. Last month, last year, 1999. Fakkeenyaaf last month ji'a darbe keessa I visited my sister 2 times. Amma I visited subjectiidhaa fi verbituun gargaarame sitti immoo I have visited jennee jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Last timeidha. Kan hin obboleettii koo dhaqee gaafadhee darbeera yeroon isaa wal biraa galleerra waan ta'eef. Kanaafini sila kanini present perfect tense fi simple pastiin wal fakkaatu waan ta'eef adda adda baafachuun gaariidha. Inni suni unfinished timeidhaan ibsama, inni kun immoo finished timeidhaan ibsama. They borrowed my car yesterday. Yoom kaleessa. Kaleessa already raawwatame wanti suni ergifatanii darbeera. Kanaaf they borrowed, they have borrowed hin jedhu jechuudha. I lost my keys yesterday. Amma yeroon itti gadee furtuu koo gatee yeroon isaa beekamaadha waan ta'eef simple pastiin gargaarama malee I have lost my keys yesterday jechuun danda'u jechuudha. Wanti ta'ee yeroon isaa xumuramee past participle aan ibsamuu danda'u bifa sagaarraatti ibsineen. Perfect continuous tense. Simple tense jalatti present tense jalatti gaa inni arfaffaan immoo present perfect continuous tense. An action that started in the past and
is still happening in the present. Kun immoo taatee yookaan hojii kan inni jalqabe tureera. Hamma ammaatti garuu wanti sun ta'aa jira. Foormiin isaa fakkeenyaaf subject plus have or has been plus ing. Wanti tokko edda hojjetamuutti ka'ee yeroo darbe keessa hojjetamuutti ka'e hamma ammaatti garuu itti fufee jira. Ta'aadhuma jira addaan hin cinne wanti sun. Fakkeenyaaf you have been talking too much. Yeroo inni itti jalqabeen ibsamne malee baay'ee haasa'aa jirta. Edda jalqabdee kaasee hamma ammaatti baay'ee haasa'aa dubbachaa jirta. Dubbachuun baay'ee dubbachuun namicha addaan hin cinne jechuudha. Present perfect continuous tense. I have been waiting for hours. Amma baasii ta'uu danda'a yookaan nama beellamee ta'uu danda'a. Ganama dhufe ta'uu danda'a namni kuni hamma guyyaatti ture ta'uu danda'a. Eegaan ture ammayyuu hin arganne wanta sana eegaan jira jechuudha. Present perfect continuous tense immoo akkasitti ibsamaa jechuudha. She has been teaching Afaan Oromoo. Edda yeroo jalqabdee kaastee hanga ammaatti otoo addaan hin kutin Afaan Oromoo barsiisaa jirti. Foormii isaa gaa beekuun gaariidha jechuudha. Subjectiin jira. Have yookaan hasiin jira. Isa booddee biin isa jedhutti daballaa. Isa booddee ing foormii keenya goone verbii keenya present perfect continuous tense ittiin ijaarraa jechuudha. Egaa barumsi keenya guyyaarraa waa'ee tensii addumaan immoo simple present tense hanga ammaatti kan ilaalle fakkaataa itti fufnee waa'ee past tense waliin ilaalla waan ta'eef hangasitti gaa nagaadhaan tura. Waa'ee tensi garuu gatii guddaatti ilaaluun gaariidha. Namoonni barumsi kun yeroo yerootti akkasiin ga'u barbaadan egaa YouTube chaanaalii Dirree Afaan Tube isa jedhu yoo ilaaltan gaariidha. Hangasitti nagaan tura.